ክቡር ፕሬዝዳንት አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ቃለ መሃላ እንዲፈጽሙ ወደ መድረኩ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። እኔ ታዬ አጽቀሥላሴ አምዴ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት በመሆን ስራዬን ስጀምር የጣለብኝ ከፍተኛ ኃላፊነት በታማኝነት ለመፈጸም ቃል እገባለሁ። ክብርት የቀድሞ ሳህለወርቅ ዘውዴ እዚህ ፊት ቀርበው ህገ መንግስቱን አዲስ ለተሰየሙት ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ እንዲያስረክቡ እጠይቃለሁ። ክብርት ፕሬዝዳንት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ለሰጡት አገልግሎት ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሳህለወርቅ ዘውዴ haadha sarara diimaa jedhamuun kan beekamtu dhiheenya kana wanni isiin tiwutaara ishee irratti katabde hedduu takka ajandaa guddaa qeeqa guddaa kan kaase jechuudha. Keessattuu Oromoo biratti Oromoon Finfinneetti wal gahutu kanaan isii mataa isii dhukkubsee jechuudha. Namoonni hedduun kan qeeqaatiin jiran. Aangoo pirezidaantummaa waggaa 6 oliif harka ture Taayee Atsqasillaaseetiif dabarsitee kenniteeti jirti. Mee dhiheenya kana wanti isiin jette sun waan Oromoodhaan wal qabatu eenyuuf jette maaliif jette kajuusi waliin ilaalla. Inni biraa diraamaa kan fakkaatu kan Tigraayitti deemaatiin jirudha. Gareen Dabratsiyoon mootummaa yeroodha, mootummaa cimsaa yeroodha. Geetaachoo Raddaatii fi akkasuma garee isaa aangoorraa kaasuu ibseeti jira. Akkasuma waa'ee kirkira lafaa baadii takka keessatti yeroo 3 ol deebi'uudhaan naannoo tokkotti miidhaas geggeesseeti jira. Kanaan wal qabatee yaadota sooshaal miidiyaa irratti deemaa jirullee Abduu Moobaalaa Birraahii bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Waa'ee kirkira lafaa, waa'ee socho'iinsa hargufamiinsa lafaa kan gartee addunyaa keessattuu Eeshiyaa fi biyyoota lixaa kanneen yeroo garagaraatitti hargufu biyya hedduu irratti nama gartee miiliyoonaan kan abbaan barbaade teknooloojiin abbaa barbaadee dura dhaabbatuu hin dandeenye dallansuu rabbii lola rabbii dallansuu rabbii kan warri guddanne jedhu taateedhaan uumamaa jedhaniiti waama abbaan barbaade dura dhaabbatuu hin dandeenye biyyoota biraa keessatti kan ta'amu kun biyyoota Afrikaa kana akkuma garaasittuu Afrikaa keessatti hedduminaan hin mul'atu jechuudha. Yoo taate dabree xiqqoodha kan ta'amu biyya keenyatti ammoo hedduminaan hin jiru jechuudha. Amman tan ammoo naannoo hedduu keessatti baadii takka keessatti yeroo 3 irra deebiidhaan tahameeti. Kaleessa ammoo namoonni hedduun gartee kan alatti yaasee namni alaa garullee sodaatee ala ture jechuudha. Namoonni hedduu waan kan akka faniitti illee akka qoosaatitti illee kan ilaalan jiru jechuudha. Keessattuu Finfinnee keessatti namni manarraa gadi bu'ee kan fooqii irra galu kan kondominiyeemii irra galu manarraa gadi bu'eetiin magaalaa keessa kataa'aa buletu jira jedhama. Kan inumayyuu manatti hin galintu ture jira. Sochii lafa baadii takka keessatti yeroo 3 tahame kuni Asaboot irraa kaasee hanga achiin kara Fantaalleetti dhaabbatutti haga Finfinnee dhaqqabutti tahamee jedhama. Fakkeenyaaf kan edda tahame naannoo Fantaalleetti inumayyuu miidhaa geggeessisee karaalee daandiilee fi akkasuma bakkeen adda addaa kan akkasitti dhodhoohee fi manneen tokko illee kan akkasitti caccabantu mul'ata jechuudha. Kanarra Addis Standardis BBCdis miidiyaaleen garaagaraa gabaasaati jiru jechuudha. Akka ogeeyyoonni jedhanitti amma sochiin kirkira lafaa kan amma Itoophiyaatti dhaqqabe kun 4.5 jama. Yoo 5 ol dabre kan miidhaa gurguddaa fi deegumsa balaa adda addaa kan geessisuu danda'u jedhan kan ogeeyyoonni akka himanitti jechuudha. 4.5 gahee jechuun 5 san biratti dhihaate jechuudha. Waaridoota kana basuu kanneessuudha. Kuni waan biyya teenya miskiina nyaataafuu hargufamaa jirtu, kabeelaan hargufamaa jirtu kan busee ifirraa dhorguu hin danda'in, kan hatta koleera yoo ifirraa dhorguu hin danda'in san taateen akkanaa kuni deddeebi'ee mul'atu jechuun dhugumatti waan hedduutu akkana basuu kanneessuudha. Ogeeyyoonni akka jedhanitti fakkeenyaaf baatii takka keessatti akkas deddeebi'ee yeroo 2 yeroo 3 ta'uun akka guddaan gartee fakkeenyaaf biyya guutuu miidhu sun dhufuu danda'a ammoos hafuus danda'a jedha. Namoota hedduu gartee kan waan kanatti qoosanidha kan agarre. Akkasuma ammoo kan gara maletti illee sodaatanii fakkeenyaaf ammeedha lafatti gadi bu'anii kan lafa bulan jiru jechuudha. Akka waayyoo gartee lafatti nama hin dhaqqabne rabbi namatti hin godhin malee yoo dhufe kun eessattuu nama hanqisu dhugaadha. Akkaataa gartee itti ogeeyyoonni jedhanitti ammoo lola rabbi eessattuu dheettee jalaan baatu haga tokko bakka jiranitti gadi taa'uudha. Manallee yoo taate bakka utubaa gala jala dhaabbatuudha. Waan kukkufu eeggatuudha. Akkasuma teebilii jala yookiin ammoo xarbeezaa jala faa seenuu jedhama fakkeenyaaf akka warri saayinsii jedhuttidha. Ani lola rabbii kana wannummaan namarraa hambisuu ni jira jedheetiin yaadu. Yeroo takka fakkeenyaaf akka biyyoota biraa keessatti illee agarruutti namni gariin fooqi irraa dheessee bu'eeti inumayyuu lafatti gadi bu'ee lafatti miidhaan san caalu yeroo irra gahuudha jechuudha. Kanaafuu warroonni ammoo kanaan qoosan kuni dallansuu rabbiiti. Akkasuma gartee namoonni viidiyoolee gartee biyyoota namaa keessatti tahame viidiyoo YouTube irraa gadi buusanii akka waan biyya keenyaa fakkeessanii laayikii ittiin kadhatanillee yaa jira keenya dallansuu rabbiileen sodaatu namni yeroo irraan tanaa laayikii fi sheerii fi yookiin ammoo gartee taabtaabii tiktokii fecha yeroo dallansuu rabbiitiin illee kijibu yeroo gartee waan rabbiin biyya teenyarraa ufii isaatii qabatee taa'utti jiruun Afrikaa tana mee ilaalaa waan biyyoota gurguddatanii adaban kana adabaanii garuu waan akkasii san namoonni ofirratti hin deeman
An akkamitti rabbuma isaan uumellee hagana takkaran akkamitti akka daffaree nama ajaa'ibsiisa dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu kun waan qoosa buudii miti. Kuni musiibaa hamtuudha. Waa'een sochii lafaa kun akkam seetan an guyyaa takka argeetiin jira. Maabiraatii yeroo nama qabu akkam bakkuma jirtu sanitti sukuuksi godhaam yookiin ammoo wanni humna guddaa qabu tokko sibiratti tasa lafa dhaya akkam si godha suukanneessa akka suukanneessan nama godhachuudha. Nama tokko tokkoon arge fakkeenyaaf amma akka kijiba asii darbee akkasana godhee mataa walitti nu buusee maal ta'e sadarkaa saniin geenne ka biyya keenyaa jechuudha. Kanaafuu waan akkasii saniinillee hin dogongorinaa taateen amma itti gartee haga tokko miidhaa geggeessee naannoo Fantaalleeti jedhamaati jechuudha. Naannoo Fantaallee babbaqaqinsa karaatii fi akkasuma bakkeelee tokko tokko akkasuma manniin illee akka babbaqeessee fi diddiigeedha kan dubbatamaatiin jiru jechuudha. Tole hayyee pirezidaantii Itoophiyaa Saahilawarqi Zawudee waggaa 6 olii fi pirezidaantii Itoophiyaa ta'uudhaan kan tajaajilaa turte jaartii mataa adii haadha sarara diimaa jedhamuudhaan beekamti keessattuu Oromoo biratti jechuudha. Gaafa gartee fakkeenyaaf warri badhaadhinaa Joohariin ni dhabamsiifna yookiin ammoo ni hiina haala jedhu irratti qabsoo guddaa godhaatiin turan gaafa jalqabaa san jechuudha. Isiinis Joowar irratti barreessitee sarara diimaa jechuun amman tana bakka ulaagaa gartee haala hamaa sarara diimaa irra gaheeti jira. Jechuudhaan sarara diimaa jetteeti katabdee achi booda Oromoon irra guddaa sarara diimaa haadha sarara diimaa jechuudhaan jechuudha kan isiin ittiin beekamtu jechuudha. Saahilawarqi Zawudee kan dargii waliinis hojjetaatiin turte hedduu jechuun namoonni dargii waliin hojjetaatiin turan kan gartee amma abbichuun qaxaratee waliin hojjetaatiin jiru hedduudha. Haati sarara diimaadha dhiheenya kana fuula tiwutara isii irratti waa barreessiteeti turte jechuudha. Namoonni hedduun gartee waan isiin barreessite kanaan wal qabateeti guyyaa irreechaa sanii gaafni isiin barreessite gaafa hora Finfinnee Oromoon gartee Finfinnee tana luka takkaan dhaabaatiin ture nama miiliyoona 10 oltu magaalaa Finfinnee tana keessatti wal gahee jirame namoonni hedduun irraa gammadaatiin turan san jechuudha. Gaafa sanii kan isiin tiwutara irratti waa barreessite jechuudha. Wanni isiin barreessite kun egaa Amaaranyaan qine akkana kun natti gabaabbatani isa kana kan isiin barreessite walumaa galatti wanni isiin jette jechi isii gabaabinaan dhumarratti kan isiin ibsate jechuun isiin fakkeenyaaf Ali Birraanis Teedii Afrootis akkasuma Mahmud Ahmadis waa'ee nama gartee dhiibame yookiin ammoo nama miidhamee nama cinqamee tokko yeroo walisan tarattaratii kana sirbaan ibsattee dhumarratti wanni isiin jette miidhamee miidhaan hamaan akka isiin mudateetiin jiru miidhaa kanaaf ammoo bobbaa fi galli akka itti dukkanaa'eetiin jiru furmaata ammoo haala isiin mudatee ka bobbaa gala isii dhoorge kanaa fi cal'iinsaa akka filatte dhukkubni isitti jiru kana cal'iinsaa yaaluudhaaf kan itti jirtu waggaa tokko akka itti fudhate isa kanaan ammoo akka hedduutu akka gaddi ta'e ibsatteetiin gabaabinaan akkasii barreesse jechuudha. Kan akka qineen akkanaa kun naaf hin galu warri Amaaranyaa sirriitti beektanii isin gara sirriitti dubbifachuu ni dandeessanii jechuudha. Walumaa galatti isiin dhumarratti dubbatte kanaadha agartee kan irraa amma nuti fudhannu waa'ee artistootaa fi waa'ee Teediitii fi waa'ee Ali Birraaf Xilahuunii miti. Namoonni hedduun ammoo waa'ee Oromoo kanarratti kan isii gartee isii bobbaa fi gala isii dhoorgee bobbaa fi gala isii wallaalchisee lafa itti dukkaneesse waa'ee irreechaa kanaan wal qabatee Oromoo Finfinneetti wal gahee kanaa kan jirudha. Anamma akka nama tokkootitti wanni kun dhuguma gartee waan Oromoodhaan wal qabatu kan irreechaa sanii wal qabatu yoo kanaan jettan taate an akka kiyyattiidha beeki yaada kiyya kan isin jechaa jiru sanii waan wal qabatu natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf isiin dubbatteeti jirti bara rakkoo bobbaa fi galaana dhoorge kanaani waggaa tokko gaheeti jira jette. Calliin isaanii yaalataa jira waggaa tokko natti fudhatee ka jirudha. Duuba achirraa osoo hin turin kunoo guyyaa lammaffaa isiisitti pirezidaantummaa irraa buuteetiin jechuudha. Ambaasaadar Taayyee Asqasillaaseedha. Pirezidaantii Itoophiyaa ta'uudhaan muudameeti jira jechuudha. Bakka isiidhaa kan bu'ee jechuudha. Akkasuma gartee Abiyyillee kanaan wal qabatee fuula Feesbuuka isaa irratti kan inni maxxanse jechuudha. Muummichi ministeeraa kaayoon jijjiiramichaa tokko sirna jabeessanii dhaabuudha. Hooggantoonni hojii itti gaafatamummaa seeraan itti kenname yeroo kennameef keessatti bahatu. Warri kaan immoo dabaree isaaniitiin bakka bu'anii kaayoo biyyaa wal harkaa fuudhiinsa dhalootatiin galma gahu ijaarsi biyyaas kan milkaa'u haala akkasiidhaatiin kabajamoo Saahilawarqi Zawudee waggoota 6 darbanii fi Itoophiyaa pirezidaantummaadhaan tajaajilanii fi maqaa mootummaa Itoophiyaatiin galata koon dhiheessaa fi gama biraatiin har'a pirezidaantii Itoophiyaa ta'uudhaan itti gaafatamummaa kan fudhatan kabajamoo Taayyee Asqasillaaseetiin itti gaafatamummaa biyyaa fi uummataa haala ol aanaadhaan bara itti tajaajilan akka isaanii ta'u hawwii gaariin qabu ibsuu fi barbaadaa jechuudhaan muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed illeen haala kanaanii nagahaan akka gartee hojii isii seeraan bahatteetiin amma immoo nagahaan akka gartee geggeeffamtee fi haala kanaan ibseetii jira jechuudha. Tolee haati sarara diimaa Saahilawarqi Zawudee aangoo isii karaa qaxxaamuraatiin yookiin ammoo osoo guyyaan hin ga'amin warra bilisiginnaatiin jechuun jecha isiin katabde kanaan wal qabatee namuu akkaataa isatti fakkaatetti Oromoonis fakkeenyaaf Oromoof jettee akkasuma warri kaabaallee waan birootiin kan wal qabsiisu ilmaa kan waa'ee faannoo kanaan wal qabsiisus akka rakkoo gartee yookiin badhaadhinaa keessa rakkoon warra badhaadhinaa jidduu Amaaraa fi Oromoo jidduu akka jiru waan akkasiillee isaanillee haala saniin kan isaan oofataatiin jiran jechuudha. Walumaa galatti rakkoo kanaatiif immoo rakkoo kanaatiin miti aangoo irraa kakaafamte kan jedhuu fi geeffatteetti an akkanatti fakkaatu waggaa 6 oliif tajaajilte geeffatteetu manatti fakkaata. Ammallee yeroo hedduu fakkeenyaaf akkaataa duraan itti barame tokkotu jira. Duraan warri gartee biyya bulchaatiin jiru kun warri biyya bulchaatiin dure akka biroonni gurguddaan kunneen yeroo aangoo irraa bu'an
akka waan gartee fakkeenyaaf achirraa dhiibamanii yookiin ammoo hawa ummataaf jedhanii quuqama ummataatiif dubbatanii dhiibamanii akka waan bu'anii wantoota akkanaa kanallee hin dubbatan hin beeknu ramee beechuu kiyya beeki ni jira wanni akkasii fakkeenyaaf gaafa wayyaanee fa'aa bal'inaan argaati turre jechuudha akka waan qabsoo ummataatitti makamanii fakkeessee yookiin ammoo taatee gartee biyya san keessatti tamu yookiin miidhaa namarra gahu san akka mormuu yookiin ammoo gartee akka wanni sun sirrii miti jedheetiin kutannoo saniitiif jecha akka aangoo irraa kaafame yoo gartee waan akkasii fakkeeffachuudhaaf yoo taatellee yoo akkuma warri habashootaa jedhamu san ammoo keessoo isaanii rakkinni jiraates yoo warra waa'ee miidhaa gartee amma faanoodhaan wal qabateetiin deemaa jiru kan kaaba kanarratti rakkoo miidhaa uummata amaaraatti deemaa jiru kanaaf yoo mormitellee yoo akkaataatti walii galan waa'ee sirna kanaa kun sirrii miti kanatu ta'uu qaba akkaataa yookiin duraantti walii galle sun sirrii hin taane jedhuun wal falmii yoo isaan jidduu jiraatillee nuti wanni irraa bahiinu jiru jechuudha garuu ammatti aangoo isii geeffatteeti kabajaan gaggeeffamte jechuudha kanaafuu waan gartee oromoodhaan wal qabatu waa'ee irreechaa sanii wal qabatu natti fakkaatu akka kiyyatti isin akka barbaadanitti akka isin fakkaatetti hiikkachuu dandeessu jechuudha inni biraa diraamaa Tigraayitti deemaatiin jiru kanaadha deega gartee waliigalteen Birtooniyaadhaa tahamee boodatti inumayyuu booda kana akkaatuma gaafa duraa jalqabame kanuma bu'uura waanuma gartee ganama irratti turan san malee kan biraa kan gurratti dhagahaatiin hin jirre gareen Dabratsiyoon jechuudha hoogganaa yeroodhaa pirezidaantii yeroodhaa kan Tigraay Geetaachoo Raddaa dabalatee gareessa aangoo irraa kaasuu ibseeti jira jechuudha arran tana amma dura fakkeenyaaf warra garee TPLF walgahii TPLF jedhanii kan beekamtii mootummaa federaatiif akkasuma gartee boordiin filannoo Itoophiyaadhaa kan kenniif kan hatta gartee Dr. Abiy Ahmad ibsa irratti baasuudhaan waliigaltee Birtooniyaatii alaadhaa yoo gartee beekamtii kenna malee walgahii kana kan teessan taate direct lolatti seena jechuudhaan ibsa hadhaawaa keessan gartee irratti inni illee baaseetiin ture amman tanas guyyaarraa guyyatti gartee akkasitti hadhaawaatiin deemaati jira jechuudha arran tana gareen Dabratsiyoon mootummaa yeroodhaa pirezidaantii yeroodhaa gartee kan ce'umsa Tigraay jechuudha kan mootummaan federaalaatillee beekamtii kenneef kan addunyaalleen Ameerikaalleen beekamtii kenneef sanii aangoo irraa kaasuu isaa ibseeti jira jechuudha. Akkaataa gaafa duraa lolatti isaan geessee warra mootummaa federaalaa waliin lolatti geessisan kan fakkaatu karaa Dr. Dabratsiyooniin bal'inaan jechuudha kan inni deemaatiin jiru mootummaa yeroodhaa kan Tigraay jedhameeti beekee kan moggaafame jechuudha. Fedhii Ameerikaatiin, fedhii addunyaatiin jechuudha fedhii badhaadhinaa qofaa miti, fedhii gartee bilisiqinnaa qofaa miti. Ameerikaadhaan illee jechuudha. Akkaataa waliigaltee Birtooniyaa saniini fakkeenyaaf yeroo garagaraatitti ibsa Ameerikaan baaftu keessatti yoo kan laaltan taate mootummaa ce'umsaa ka Tigraay yeroo irratti akka rakkoon kun furamu deeggara ka jirudha ibsi Ameerikaadha jechuudha. An akkaataan itti Dabratsiyoon kun deemaatiin jiru akka nama dhuunfaattis waan isinitti mul'atu hin beeku. Namichi kun hedduu takka na ajaa'ibsiisan ammallee akkaatuma gartee gaafa dura itti wal loliinsatti isaan geessisan homa akkas fakkaatu san qabateeti deemaa jira jechuudha. Amma iyyee filannootu asaa deema. Maaltu taamuu deema mee ilaalaa waan fakkeenyaaf tartiiba amma deemaatiin jiru kana jechuudha. Mee maaltu godhamuuf deema? Biyyi sun cittee Itoophiyaarraa hin cinne fakkeenyaaf. Mootummaa federaalaa jalatti bulaatiin jirti. Seera federaalaa jalatti bultee seera federaalaatiin akka rakkoon kun furamuu kan jirudha. Akkaataa beekamtii gartee addunyaa kenteef illee Ameerikaa warri gartee harka micciiree waan kana isaan karaa nagaatiin fudhatan kan godhe jechuudha. Rakkoo nama san hunda irraa duguuge san amman tanallee akkasumatti ija cufatanii akkasumatti itti deemaatiin jiran jechuudha. Biyyi teenna ka amman tanas akkuma gartee gaafa dhiyoo fakkeenyaaf irreecha irratti namoonni hedduun bakka Oromiyaan bilisoomte bilisummaan kana olii maaltu jira jechuun hiika bilisummaallee hin beeknu miti. Finfinnee keessaa bilisummaa ibsatu yoo taate malee moggaa hundaanuu jechuudha biyyi teenna ammayyuu haalli akkaataan mul'ataatiin jiru qoree hedduudha jedheetiin yaadaan fakkeenyaaf karaa Tigraayiinis wanni kun waan salphaa jedheetiin hin yaadu hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaalla. Kan Abduu Moobaalaa Biraayii hanqophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.